Usilayo marragenya utu waganama akazane jenneni maneti goma Hayyoota Oromoo keessaa eenyu fakkeenya naati ajjeef. dirqama ani borii abboota ta'a. Hibboo deebii dhabeechuun kun maal jechuun barbaadeetiin hibboo deebii dhabe. Muktaar Usmaan Sheekaa. Namoonni garii shaggaan fuudheetiin jira. Lakin. Shaggaan inumaayyuu ilma namaa moo sadii bakka akkanaatti qabaa maal jedhan. Yo, hasham arkuna kan orang jirtani jalatu tu afkar tu terban Oromoo kan YouTube ready man ku sobdoftan. Nagenya kiya kelen sarar ware bera hago jecha har'a namni isin qabate namni ani isin qabate tin dhufe barreessa kitaaba waata shaggaa baadiyaa isin qabate tin dhufe. So sanifu namoonni baay'een immoo hin beektanii akkasumas immoo campaign hin jirtanii warra hin beekne kana shaggaa baadiyaa wal barsiisuu tin dhufe. Shaggaa baadiyaa jechaan akkana irraa baaseetiin fixuu danda'u sababa sanii mee shaggaa baadiyaa eenyu akka jedhu isuma gaafannaa eessa dhalatee eessa guddatee akkasumas immoo wantoota inni hojjetu irraa gaafadhaanii kanaafuu qophii hiyya hanga dhumaatti na faana turaa isin jedha shaggaa akkam nagaa qabdaa isin jedha baga nagaa karaa stuudiyootiin na dhufte Baga nagaan nu eegdanii egaa maqaa hordoftoota Reedii Maankushiitini baga rakkeessummaa gootanii dhiyeessitanii gammachuu garaagaraa kan nu dhagaamaa isin jenna. Yaa gammachuun akkuma isin dhagaametti natti illee baay'ee dhagaamaatiin jira. Wanni jechuun barbaadu jechaadha shaggaan eenyu shaggaan eessa dhalatee eessatti guddatee mee shaggaati. Eenyuuni maaliif yeroo baay'ee namoonni baay'een shaggaa baadiyyaas hin jiranii baadiyyaan tuni maal jechuu barbaadeetini naaf hin galu wanni kun anaa jechaadha. Sababa mee shaggaan baadiyyaa eenyu. Shaggaa baadiyyaa gaa mucaa madheeraa kana mucaa gaa haalli guddina isaallee akkuma nama kamuu waa hojjetee kaayyoodhaanii guddatee har'as kaayyoodha jirudha. Egaa gabaabumatti iddoon dhaloota kootii Baalee Gaasaraati. Gaaruma jireenyaa kanaan har'a kan argamu jiraadhu biyya Jarmanii. Okay, kan ammatti argamtu biyya Jarmaniiti. Mee akkaataan diqqeena kan keetti akkamitti dabarsite? Dhugaa dubbachuudhaaf egaa ijoollummaa kiyyatti ani hammanii kutaa ja'a akkas umriin koo waggaa 12 waan akkasii ta'utti Baalee magaalaa Gaasaraa akkas ture. Sana booda haaluma jiruuf jireenya kanaan gara biyya Naayiroobiis deemeen ture. Maatii maan jechaadha. San boodas nan deebi'ee magaalaa Roobeetti barnoota kiyyaatti fufee amma iskuulii. Sana booda gaa haalli bara sana turellee nama teessisu. Isa tokko kaayyootu ari'a yookaan mul'atatu ari'a. Isa tokko immoo roorrootu ari'a. Siigalee. Tarii lamaan keessaa tokko ani siigalee jireenya sirreessuudhaaf ka'ee gadhiisee umurii ijoollummaatti biyyaa bahanii biyya ormaa jiraatan dargaggoota keessaa tokko ana. Gabaabumatti haalli guddina kiyyaa akkuma ijoollee biyya keenyatti maatii isaanii irraa barnoota irra fuulleffatanii madrasaa quraanaa deemanii haaluma kana guddinni kiyya. Akka si beekutan si beekaa seeraan si beekaa namootaaf immoo akka iffatuuf jechaadha. Hanga irraatti mee kitaaba meeqa barreessiteetiin hin jirta as biratti kan argamu amma waata jedha. As biratti immoo CDlee barreessiteetiin hin jirta akkasumas waata ka'ee dhufana biyya Jarmanii magaalaa Noorenberg irratti eebbifameetiin hin jira. Kitaabni kun CD haallee hojjettee eebbisiisteetiin hin jirta. Hanga ammaatti kanniinuma lamaan bichaadha moo asin turas kaati gootee hanga ammaa hin eebbisiisin ni jira. Moo asin amma booda itti fufuu yaadda? Gama ogbarruu fi aartii afaan Oromoo kanatti wanni isaa waanuma bara ijoollee ta'ina keessa turedha. Garuu akkas uummatatti gadi ba'ee mul'achuun ani bara 2013 biyya Itaaliin dhufe. Biyya Itaalii keessa gara waggaa 2-3 achi taa'u magaalaa Room keessa hin jiraadhe. Hawaasni achi ture suni ji'atti ta'uu danda'a, ji'a lamatti ta'uu danda'a, walgeettii qaba. Community. Baay'ee hawaasa xiqqaadha, hawaasa jaalala qabudha. So walgeettii isaanii kana bareechisuudhaaf dargaggoota walaloo wanna jedhanii qof dubbiilee garaagaraa dhiyeessan kan waa barreessaa jiran community keenya jabeessaa kan jedhu bu'aa gaafaa jedhanii carraan biraa hin ture dargaggoonni waa dhiyeessan hin turre si galee achuma irraa waan tokko barreessuu durumallee barreesseen kuusa ture si galee
dhiyeessuu achirraa eegale. Achaan community ma xiqqoo sanarraa. Community xiqqoo kanarraa sana booda dandeettii akkasii waliin qabdaa maal kan jedhu bu'aa ganfallee waan kana maaliif jajjabeessine maal naan jedhanii bara 2015 I think Abriilii keessa na fakkaate yeroo jalqabaatii fi Oosaanii biyya Jarman magaalaa Mushinitti Director OMN fa Jawaar Faati yeroo jalqabaatiif yeroo as dhufanii sanii Mushin irratti hawaasa ani dura ta'aa dargaggoota hawaasa Oromooti. Hawaasa bakka buunee sagantaa konferensii kanatti argamne addunyaa hundarraa wal gaa'u waan ta'eef eegas guyyaa lama ture konferensiin suni community kenna bakka buunee waa qarshii gumaacha OMN finne dhufne beektaa. Community le hundumaa maqaan isaanii dhaama community kenna kana kan Roomaa kana maqaan dhaamuu dinnaaniini namni ta'e waltajjii irraa lafa galgalaa ture yeroon suni mee namni ijoollee walaloo walaleessitan gadi bahaa jedhan obbo Aagaan gurbaa maqaa nutti godhee maali ummanni nu dagate birrii finne kennine OMN irratti wallaaluun ammoo yeroo sana OMN irratti maqaa ofii dhaga'uun akka waaqatti waan dirqama ture. Dirqama yaa maqaa fillee dhahaan jiru maqaa nu godhinaan jennaani gaayiroo sana akkas akka haalli jireenyaa kullee sirraa'ee taabileetii yookaan kompiitara irratti waraloon barreessu ture waraqaa irratti barreessatu. Waraqaa yeroo hundumaa lafaan boorsaan deemanii mire biyya kana. Hiriyyaan lafaan boorsaadha. Eegana achuma keessaa fuudhee waanuma addaa wayii ta'ame gaafa sana galma sana keessa gara nama 2,000 oltu ture. Yaa yeroo walaasan Oromoo baay'atu ture biyya kana. Yaa jechuun addunyaa hundarraa kan. Yaa bootee garaagaraatii dhufanii. Baqa achirraa yiti baqa moor jajjabaadhee jechuun durumallee akka waan akkasii keessa jiru uf beeka biyyumarraallee galee gama gumii aadaa fi seenaa maal kana garuu akkas uf baasuu irratti ulfaata ture jechuun miira akkasiin jiru. Maaliif ani maatiin kiyya yaa warra amantaati. Gaafa akkasammoo aartii kana keessa lixxu si galee wantoonni hedduu wal qaqqabataa deemu. Waltajjii garaagaraa dhiyeessuu, waltajjii muuziqaa garaagaraa qabu promoot gochuu. Wanti sun ammoo har'a garuu mataa opiniin gaafa laalu waan rakkina qabu miti. Garuu haala yeroo sanaatti gaafa tilmaamnu gaamaatiin amantaa tokko ammoo waan akkasii irratti xiqqoo dhiibbaa fidaa. Baqa yeroo sanirraati ani of mul'isee kan mul'achuu eegale. Sana booda biyya Jarman kana dhufee gumii wayii ijaarre. Gumii kana baandii Jahambarii Borii jedha ture nama 6 turre. Abdii Fadiis Gamtaa, Mubarak Abbaa Giddii, Hamza Hassan, Muraad fa'aa turre. Baay'ee sochoosaa turre. Keessattuu biyya Jarman kana akkaataa dargaggoonni itti walitti dhufanii just akkuma namni keenya wal ga'ee yeroo gaariitti dabarsu waan guddaa taphataa ture baandichi suni kana fakkaata kana keessa gaafii yoo qabaatte miti carraa siiraadhaan. Laan as keessa gaafii waytu yoo qabu maaliif seenaa kan keessaa seeraan ani yoo hin beeku waagaa waan kana gootanii anis qabii kan dhufe duubaan si galee anillee bara 2015 naaseenuu malee chaadha dhumarratti seenee barii kana keessa chaadha. Kana dura isin kana marayyuu na dura godhaatiin turte si galee akka waltajjii seeraallee achi booda immoo ani kan yaadadhu wayti isin namoota waliin gurmeessanii koonsartii maalii sanniin akka gootaniin beekaa. Anaafiyyuu haaraa jechuun barbaadatanii waan nyaatamu jetti kun jechaadha. Ani akka beekutti awwal irratti CD kana maxxansite hibboo deebii dhabeera. CD kun jechaadha. Hibboo deebii dhabe jechuun kun maal jechuun barbaadatanii hibboo deebii dhabe. Sigalee namoonni CD kan dhageeffatan yoo jiraatan taate isin irraa beekuu dandeettanii garuu hibboo deebii dhabeedha riisii kana maal jechuudha mata dureen kun maal jechuudha hibboo deebii dhabe. Naaf hin galle naaf iyyoo chakara kiyyatee jira. Hibboo deebii dhabe jecha maal jecha CD irratti atan mas biratti kitaaba tokkoo fi CD tokko maxxansitee jedhamtu uummataa jechaadha. Awwal irratti soo bakka hibboo deebii dhabe soo hin geenye CD'n kun uummata bira gahee jira jettee yaadda. Akkasumas kitaabni waataa kuni uummata bira naa gahee akka ani hojjedhe walitti naa gahee jettee yaaddamoo naaf hin geenye jettee ni yaaddaati. Maaliifuu wanna hojjette waan guddaadha. Ka'eemni yoo wajjin hojjetteetiin hin jirtaa itti faajjeetiin hin jirtaa ani beekaa gaatiitti faajjee namni tokko kitaaba barreessuu dhiisitiin jechaadha. Viidiyoo xiqqoo takka waraabee gadhiisuu haagamaa akka ulfaatu hin beekan ofirratti. Kitaaba barreessuu immoo sa'aatiin kee mooritti fuddee maal sinaa jedhu. Mee ati ishee akkuma isin jedhee nama bira naa gahee jiriin jira moo hin geenye. Jechuun gaafii beektaa anumaan yeroo tokko yaadachuun barbaanne wayii
Waan akkasii beekta maaliif jedhu kun ammoo waanuma ana qofaatiin jedhe. Sirriidha kun nama aarsaniin beeka ofirraa kiyyaa. Waan kana tartiibatti deebiseen kiliipsii godha. Yeroo bara baandii jaambarii borii bara 2015 keessa hundeessine waan sanii akkuma guutuu Jarmanitti haalota yeroo san turetu keessattuu haalonni dargaggoonni keessa turan haalonni hawaasni Oromoo biyya Jarman keessa ture faffacaatii garaagaraa haaluma siyaasaarraa kan ka'e waan santu waan san balleessine malee waan guddaa hojjennee turre yeroo sanitti. Register amma egaa baandiin suni maqaallee geeddaratee maaliif yaada jiru jireenyaa kun namoota illee facaasee warra asitti hafe immoo fara'anii ijaaranne biyyuma kanatti seera qabeessa taanee mana murtiitiin feestivaalii garaagaraa hojjennaa biyya magaalaalee jiraannu kanneen keessatti warri dooshii fa'aa warri jarmanootaa fa'aa gaafuma affeeranii hojii hedduu jaraa wajjin daleena Oromoo caalaa maaliif gatii mana murtiitti register taanee jirruufi. Amma yeroo register taanu kana istiidiyootu nu laatame. Istiidiyoo bakka muuziqaa itti qindeessanii itti waraabanii waanuma guddaa ture akka waldaa dargaggootaati oolmaa dargaggootaa jechaadha. Yugendaamti kan jedhame. Isa sana keessa ijoolleen martuu wallisanii muuziqaa akka itti dalagan kun dhibe yaa'u mooraalis nama keessa jira akkaataa muuziqaa itti qindeessan akkaataa itti waraaban istiidiyoo kana keessatti ofumaa kiyyaa wallaayina baradhee ijoolleen keenya kan dura asitti Jarmanitti sirbaa turan hundumtuu duuba turreerra haala saniin deeman. Gidduudhaani haalli ani yeroo sana jiraataa ture waan nama gaddisiisu ture hin beektaa haala Jarmanii waan meeqa keessa akka dabarre. Yeroo kan kee iddoo gadheetti dabarsuurra si galee. Haalatu haala keessattuu dargaggoonni keessa turre haala jiruuf jireenyaatiin waa'ee dhimma waraqaatiin dhimma jireenyaatiin wal qabatee haalli sun haala sammuutti nama dhufu ture. Kanaafuu tokkoffaa yeroo bakka hin taane dabarsuurra lammaffaa ammoo yaadaan fudhiphuurra waa wayii maaf hin hojjenne. Yeroo san keessa taa'ee ani immoo maal hojjechuu danda'a? Yaa ogummaa mataa hiyyaa qabu maaliif ittiin fayyadamne jecha. Maaliif ijoolleen keenya martuu baandiin keenya martuu muuziqaa tokko lama dalaganii jiran kiliipii hundumayyuu. Ani ammoo ergan qaamannoo kana ta'e muuziqaa sirbuu hin danda'an siin jedhee. Maatiin koo garuu maal gochuu danda'a waan na keessa jiru. Hindi namni koo walaloo albamiidhaan namni beeku hin jiru. Sirrii. Yeroo jalqabaatii fi I think lataa kan yaagaa maal kun fadhaloonni kan jedhu. Ani isaatu iyyuu hin argine dhugaa dubbachuu jechaadha. Walaloo albamiidhaan walaloo kino kana kaatibaasti kan bicha argine albamii. Malee ani kanuma biraan argine. Kanuma biraan argine yeroo baratti sira argine kare. Waan baratamaa miti. Fi akkasuma amanyaa faroosii kaasetoo qopheessee ture fakkaatee. Waan barataan actually walalooni CD-dhaan albamaan. Waan baratamee miti maaliif hin hojjenne maxxansine. Tiraakii 12 maaltu as keessa jira. Hibboo deebii dhabee kan moggee lafa taa'ee fi waa malee miti haala yeroo sanaa si galee falaasama garaagaraa qaba. Ciigoo garaagaraatiin kan wanta ta'edha. Waanuma si galee tokkoffaa haala yeroo sanan keessa ture haala yeroo dargaggoonni keessa ture haalli siyaasni keenya keessa ture kan hammateedha. Kanaaf hibboo deebii dhabe jennee moggaasan. Hibboon deebii dhabe kun egaa waan garii yaaddee yookaan ammoo yaaddee waan namatti garuu ifa sammuu keessatti yaadda. Namatti ifa baasun. Gaafa namatti haasofitee wanni kun bara akkas akkasitti rogaa'ee lafa hin taa'u. Hibboodha garuu deebii dhabe. Si galee. So waan falaasamaa wal qabatu haalli eebbasaallee waanuma adda ture dhugaa dubbachuudhaaf. Dubartootatu dhufe abbootii amantaatu dhufe maanguddooleetu dhufe haala affeeraa isaas haala eebba isaas baay'ee waan dassaa ture. Sagantaan suni fi hojiin kuni fakkeenya dargaggoota hedduudhaaf ta'edha nama akkas ture sana booda gaa. Achi booda immoo waggaa tokko yookaan waggaa lama booda immoo akkas kitaaba kana maxxansuun kan fakkaate kitaaba waa ta'edha kana albama kana arga baasteen booda waggaa meeqa turteetti ni kana maxxansite. Waggaa lama irraa tureeti. Actually kitaabni waataa kuni waan baay'ee keessa qabaani haa tokko dubbisee ni jira eebbaratti illee tureetti ni jira. Yaa waan waa caalu tokko keessaa qaba. Jechuun erga CD kana maxxanse booda miti yani waata kan jalqabe. Kuusaadha. Hin kuufamu bara 2016 irraa 2015 faatu keessa jira si galee. Waan kuufamaa dhufe garuu hin fooyya'aa deemaa haala yerootti wal qabsiisaa kan deemtudha.
yeroo CD kana maxxansuyyuu tureera waatni moggaafamee waata jedhee rogaa hin teenne malee barreeffamee ittiin jiraacha. Ni barreeffamee waan walitti kuufameetu bara 2021 keessa kitaaba waata jedhamee as dhufe. Sigalee. Okay. Fakkeenyaaf walooleen kunniin kan CD kana keessa jirullee muraasni jechuun buufattoonni muraasni jira as keessa yoo laaltee irratti waan kana keessa. Gaa jechuun yeroo CD kana qophaa'u kitaabni kun iyyuu tureera. Waan kuufamee barame eebbifameedha. Malee jaan waan barame waatichi. Yaa. Kana nama bara nageete yaada kitaabni. Walirra deebite. Na jechaan nama bara nageera jechaan. Beekee bare. Nama bara akkamii gurguranii. Anu yaadachuun barbaadu gaaffii. Naa kana geeta akka daa'ibsitu barbaade. Fayyaa ta'e kitaabni kun nama bara nagahee jira jetteetanii yaada yaa himteetanii jirta jechaadha. Anu waan kana yaadachuun barbaadu jetteetanii jirta. Garuu achirratti ani si qabaa gaafii qabaa. Mee namni waa haa beekuuf si galee bakki kanatti kateeneef numarti kennu jechaadha. Waataa kana bira waataa haayuu kana kitaaba akka bareedaa kana. Namni akka ani yaadatti bira nagaheetiin jira uummata kiyya. Akkasumas namni mooraalii naa ta'eera akka ani ka biraa baasuuf. Akkasi godheetiin jira moo namni of duuba harkifateetiin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf amma gaafii kan kee yeroo geesseetiin si deebisuudhaaf nama bira nagaheera moraalii qabdaa yookaan immoo komii qabda yoo nama bira hin namni waa kumatamtiire moraaliitu cabaa miire. Namni yoo ati moraalis kennaniitiin wanni tokko si gurgurame yookaan waan san power kan hojjechuu danda'u si galee namni bira simatee seera waan kana namni fudhatee support wal gochuudhaan kanuma si galee kaati kitaaba biraa hara moraal qabatennaan kitaaba biraa borin baasta si galee yoo qabaani garuu hundista ani kara kiyyaan akkasii yaada firraa. Rogeesseen si hima beektaa ani maaliif jireenya kiyyan beektaati kallattii biraadha jiraadha yeroo firii taa'inidhaa fi yeroo boqonnaa kiyya iddoo gadheetti gubuurra yookaan ammoo yaadaan dhiphachuurra addunyaa kana keessa jiraani. Sigalee garuu jireenyi inni dhugaa nama hojjetee jiraadhu barataadha. Sigalee taayichi kan biraati. Ufduban si deebisa CD boodee fi dhabee jedhu kana CD 1,000 maaltu maxxane. 1,000 kana keessa CD meeqatu deeme yookaan immoo kallattiidhaan nama waa gurguruu fi bitatamee galitti geeddarame yoo jenne CD 300 ture kuma keessaa jechaadha. CD garagaa CD 700 fi kana keessaa gara 500 bilaasha qoodaa turre naaf hiriyoonni koo saaddoo fa'aa taanee Urreetanii yaa dhagee kaayyootu nama biraan gahuudha malee waa barbaadamti. Iddoo hiriira ture maal Jarman kana keessa bilaasha qoodamaa ture. CD'n kun bakka hundaa dhaqeera. USS, Faransa, Holland, UKs, Londonii fi Manchester maal kanneen keessa illee deemeera. Zero. Supporting. Jechuun namni qabu support macha walii galatti yaa silumayyuu CD kuma tokko maxxane Oromoo meeqa miliyoona meeqa sun maqaadha kumnummaanu yaa kun maqaadha si galee yaa jechuun tama miliyoona 70 suni maqaadhaan support irratti Oromoon zero yaa waan ta'eef laala dubbii kana laala disha dubbiin kun komii miti maaliif an dhimma kiyyaa miti dhugaataa dubbachuudhaaf jireenya kee kana miti. Naagalee raba shagga bakka tana naagaleetiin jira sababa jechaan wanna kana wanna hojjetteef akka ati bu'aa argachuuf osoo hin taane nama bara kasii goofu garuu nama bara ka goo danda'u yoo namni fudhate sigalee yoo namni fudhate garuu mooraan himayyuu haa ta'u maaliif mallaqa takkatti si birii takka yookaan birii lamatti hin gurguramne waan sigalee namni osirraa fudhatu san si mooraalii wajji kenna sigalee support jechaan kanuma nama akka ati jabaatee waan biraa maaliif kitaaba wata maxxansitu mallaqa itti kabaltee na fakkaate kan maxxansitu kitaaba malee namni yookaan mallaqa malee si maxxansu hin jiru mallaqa malee si maxxansu kitaaba kana itti kabaltee tiniin himi wantoonni hedduun wanni baay'een sa'aatii tokkoffaa taayimeen kira gubdee tiniin jedhe lammaffaa immoo chaadhaan mallaqa itti kabaltee tiniin kitaaba kana wanni hin goote ammoo akkanatti hin teertutu waa'ee kitaaba kanaa chaadhaan keessa isaa hin beekaa akkamitti akka ati bakka kana hin geette chaadha wanni baay'ee itti kabaltee tiniin jaarsaa baay'ee itti kabaltee tiniin jirta si galee namni waan biraa iyyuu namaa godha baatu akka ati kitaaba sadaffaa itti gootu waan tokko lafa si kaa'e mallaqa san fuudhee bakka siima kanaa sa'aa ture gammaatti waa'ee CD'ti. CD'chi akkasitti bilaasha qoodamaa ture. Bilaashuma sana iyyuu Oromoon kan kooti jedhee waan ofiin fudhanne. Tarii shaggaa baadiyyaa ijoollee ta'uu danda'a yookaan
sadarkaan beekumsa isaa waa nama barsiisuu hanqachuu danda'a. Laa waan gaafa waa qopheessituuti waa gulaalchista yoo ta'an geetta madaalanii waa fayyaduu danda'a dhaamsa dabarsuu danda'a. Keessattuu dhaloota biyya ormaa jiran dhaloonni biyya keessa jiran iyyuu sii galee waa barbaadate dirqama wayii lafa keettee deemuu qabdaadha. Gulaalamee waan hunda jedhedha. Namoota hedduu keessatti hirmaate akka Luukas Gareeroo kan akka Adde Makiyyaa Abdullaahii Adde Makiyyaa Abdullaahiin beektaa. Nama sadarkaa tokkoffaa barsiistuu afaan Oromooti. Lamaffaa walaloodhaa fi akkaataa walalootti nama sii galee kabajni doktoreetii laatamuufi Alii Birraa fa'a odeessota warra duraanii kana warra waa kenne. Namoota waan kanniin jamaa namoota kanaan gulaalamee gadi darbeedha. Si galeente maaltu hojiin kun akka nama bira hin geenne godhere waan ofii ciicachuu waan ofii kiyya jedhee beekuu dhabuu. Jabaa ofiin jabeeffatan. Jabaa qofaa miti. Amma jabeessanii dhimma kiyya si galee waan ofii kana si galeente erga waa ka ormaan beekta. For example amma dargaggoonni as jiran waa'ee seera biyya Jarmanii kana. Angeelaa Maarkel eessa dhalattee eessa guddattee maaltu ta'ame akkaataa Jarmaniin kun tokkomee maal seenaa kana lafa kaayee nama tokko osoo gaafattee lafa kaayee sitti hima. Sii galee. Ka Oromoo eessaa ka'ee eessaati? Afoolli akkam ture? Hibboo akkamiitu Oromoo keessa jira? Jettee waan dhugaas dhiifama naa godhe anumaan rakkina qaba kallattii sanaa. Nama bira hin geenne garuu mooraaliin kee jabaadha. Akka namaa teessan taane? Sana booda turtii waggaa lamaa waggaa tokko keessatti geesse kitaaba waataa kana jabaadheen hamileen itti kennee yuusii galee waan akkasii bilaasha CD sana qoodeen waggaa lammaffaa isaatti waggaa tokkoffatti hin geesse ture gidduudhaan koronaa paandamii ture miti haalli isaa gaariin turre kitaabni kun wanta ta'e kitaabni kun akkam ta'ee nama bira gaheeraa yoo jette hin geenne. Keelarii keessi geessu si galee jechuun amma maal fa'aa yaadaadha beektaa amma biyyarraa kitaabni kun Euroopa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa qofa keessa kan qoodame kitaaba 1,300 waan akkasii kan maxxane 1,100 waan akkasiiti. Karaa deemee Akka waanuma kanaan dura baratee tolu qunnamee sheeka. Walla baay'ee nama gaddisiistan garuu. Nee sana miti. Waan irraa eegamu godhe Oromoon kamuu bakka silaa jiru sanitti akka argatu Awustiraaliyaallee hatta Jarmanii kana keessaa magaalaa hundumaa qoodeera. Wanta hin jenne tarii qarshiidhaan gurgurtaadhaaf gaafa dhiyaatu namni bitachuu kanatti illee wanne dhimma hin qabu nana bilaashuma yoo fudhatanii waan as keessa jiru wayii dabarsuu barbaada. Gammadaa kootee har'allee si galee baay'ee tokko gammada maali jedhu dirqama ani borii abboota ta'a si galee. Abboonni keenya osoo waa lafanuu kaayanii har'a duudhaan Oromoo sabboonummaan hin laafu ture miti. Kaa'anii jarri dirqama ofiillee ba'anii garuu nuti wallaalee malee dhaloonni har'aa moo dhaloota dhufu waa kaa'uu qaba. Afoolaan jechootumaan gaafa darbaa deemu kararraa maqaa afoollee si galame qaama biraatu itti fayyadamee waa itti dabalee karaa dabsa. Akka dhaloota abboota ta'utti akka dhaloota har'aatti waan irraa eegamu lafa kaa'e gammadaa si galee. Sun sirriidha. Oromoof maal gootee jedhanii osoo si gaafatanii waan kana gootettanii irraa dubbachuu hin dandeessi galee diqqeen waan salphaa yoo haa ta'u wanni kun salphaa miti garuu Oromoof maal goote nam tokko osoo naan jedhee nama maal godheef hin jira. Namni biraa deemee nama biraatti hin barbaadeen Oromoof maal goote osoo jedheeni waan namaa hin gooneef ati garuu waan tokko gooteef jirtedha akka yaada kiyyaatti chaadha si galee inni yoo tokko fakkeenya nama baay'ee ta'e. Garuu waan si dhibbitti immoo waa'ee kitaabni waa ta'a. Baay'inaan faca'uu haa dhabu malee dhugaa dubbachuudhaa fi sadarkaa olaanaatti kitaabota afaan Oromoo keessaa kan eebbifamellee si galee muraasa hiriyootaan namoota dhugumaan lubbuu qabaniin si galee namoota mataa gaarii qabaniin kitaabni eebbifame dhugaa dubbachuu kitaaba waataati. Maal jechuun dhiitte akkan? Maaliif hin jedhe tokko baasiitti kitaabni xiqqaanii haala gaariidhaan deeme galiilla irraa argadheera dhugaa isaa dubbachuudhaaf garuu 1,000 waan madaalamuu miti hawaasa Oromoo biraan gaafa laaltu. Komii fi miti kun jajjabina akkasitti himuufi. Sagantaan eebbisaas. Baay'ee sagantaa eebbisaan irra tureera ofii. Baay'ee waan na gaddisiisetu bakka akka waan komii wayiillee waan hime wayii jira miti. Kitaaba kana hiriyoonni koo hin beekanii faranjoota bitataa ture. Inni kun na aarsa. Asuma Jarman keessa
warra Jarmanootaati kan kun biyyoonni kee quba qabanii kennaa namaa kennuu barbaadanii dargaggoota sigalee Oromoodha. Naa barreessan kitaaba waataa barbaadna maaliif faamilii tokko qaba warra Jarmanii asii kontaaktii qabu warra baqataa gargaaru kana isaanii. Oxiqqaate dhugaar akka silaa Oromoon bilbilee kitaaba kana barbaadee argatu sana caalaa warra Faranjootaati dhugaa dubbachuudhaaf Kabilbilee maaliif? warri kuni sagantaa eebbaa sanatti hirmaatan gaafa san fudhatanii galan kitaaba. Sana booda magaalaa garaagaraa qoonne deemee waa taa'aa oola. Ay bareeda wallaan. Kanumarraan kaasee wantoota gaafii tokko si gaafachuu barbaadaatiin jira waa'ee kitaabaa fi akkasumas CD hagana tokko irraa haasofne gara gaafii tokkotti gaafii 7-6 wayii si gaafachuu barbaadaatiin si garee. Gaafiin kun hamaallee sun taane aartii keessa akkamitti seenuu dandeetti? Gaawwa manaa himuu dandeetti aartii keessa maaliif akka seenuu dandeetti akkamitti seenuu dandeetti? Aartii keessa akkamitti seente? Keessumatti farqisiin jedhu. Jechuun haalli jireenyaa wayina fidee taa'ee seenaa mareeffisitti miti argite. Keessumatti fargee kitaaballee arge. Si galee. Kana chaan silumaana keessi jira. Walaleessitoota keessaa eenyutu fakkeenya naa ta'etti ni yaadaati? Walaleessitoota keessaa dhugaa dubbachuuf namni irratti ilaalee walaloo kana seene waan jiru natti fakkaatu. Garuu kan dinqisiifadhu kan jechuun akkas nama sanaa ta'uu barbaada jedhee ibsu wayii maaliif haalli dhufaatii kiyya walaloo dhageeffadhee miti haalli carraa koomitiidhaan itti seene siin jedhee Dr. Zalaalam Abarraa akka hangafummaatti illee dabalataan yeroo baay'ee waloodhaan namni jechuun waa'ee walaleessitoota gaafa namni kaasu maqaa isaa yaadatu namni baay'een Gammachiis Bayyanaa. Gammachiis Bayyanaa. Ani beeku garuu isitti beekaa. Warra duraanii keessaa jechuun warra hangafoota jennee dubbannu keessaa jarri hundatti tolu tarii na jajjabeessu jedhee yaada. Gama biraatiin immoo afaan Amaaraallee dhageeffadhaan walaloo. Afaan dirqama qabu rakkoon qabu kanaaf. So jamaa san keessa illee waa jijjiiranii afaan Oromootiin jamaa kanneen lamaanii. Okay. Hayyoota Oromoo keessaa eenyu fakkeenya naa ta'e jettee fudhatta? Hayyoota. Hayyoota jechuun hayyuu garaagaraatu jira beektaa. Hayyuu gadaatu jira. Hayyuu siyaasaatu jira. Hayyuu siyaasaa. Fakkeenya sana kan dinqisiifadhu kan natti tolu. Kan soo isa ta'e jettu eenyu? Akka isaa soo ta'e faasawatti. Qaalichuma kenna. Aljawaar immoo. Baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Dubbachuun barbaanne. Jechuun hin beekan. Abbaan beeka. Okay. Artistoota keessaa nu dinqisiifata. Artistoota keessaa kan duraanii warra ammaa. Warra ammaa warra duraanii. Nama maal beektaanii yeroo baay'ee immoo gaafii akkana gaafa nama gaafatan namni tokko himaa oola sii galee. Namni kun jecha dhuguma dubbachuuf ammaani artist Addisuu Karrayyuu baay'ee natti tola. Zainuu Maabuu baay'ee natti tola. Warra duraanii kan keessa jiran mana 19 kana. Yaa warra ammallee jirudha. Warra duraanii yoo kana fakkeenya taate immoo Muktaar Usmaan Sheekaa. Ani warra dhaaru kana jaa. Bakka jechuun maali jedhe gaafiif deebii akkana namoota baay'eedhaa godhanii namni tokko qofa waamaa oolan gaafa tasii kana waan dhuguma immoo gaafa bareeda warra maanaa muuziqaallee bakka itti sirbanillee jamaa beeku akkanatti tolutti sii galee baay'eetu jira kaa ati na gaafannaan tokko lama lafa kaa'e malee baay'eetu jiru. Oromummaan siif maali? Oromummaan anaaf eenyummaadha. Amma shaggaa baadiyyaa jedhame shaggaa baadiyyaa booda kan ittiin ibsitu akka naawun piroonaawunsitti si galee miti waanuma hidda dhiigaatiin wal qabate si galee eenyummaadha akka. Eenyummaadha. Okay. Oromummaa keetiif rakkoon sira gahee gadhaatiin jira. Jirumatti. Maali? Biraa dabarra. Biraa dabarra.
Bira dabarra? Alora. Awwataa eegamnaati. Jechuun yaadi cinaa gara jedhe mara haasa'anii garaallee qullaan godhame. Oromoo kamirrayyuu rakkinni hin gahin hin jiru Oromoo isaati Oromoo ta'uu isaati. Okay, dammaramte mootiin dammaramne. Astagfirullah. Laa dammaramte sumboo isaanii miti. Jechaadha sirriitti jechaadha. Dammaramte keessin jechuun baadhee. Naa galee jira kana jaalladha. Rakkoon qaban ibsa. Dammaramte keede anama fakkeenyaaf fuudhee jira. Harkeen natti fuudhee. Ati akkamiin fuutee jirta? Wala hin fuudhe. Namoonni garii shaggaan fuudheetiin hin jira. Shaggaan inumaayyuu ilma lama moo sadii bakka akkanaatti qaba maal jedhan. Kottu kana caalaa ormatu na beeka. Hin fuudheen garuu hin fuudha fuudhee. Fuudhuudha. Jechuun yaadni jira. Kan dhaabatamee na fuudhee. Walii waan tokko dubbachuu barbaada. Barka jara shaggaa jechaan kan dhugaa kan jara kitaaba kana osoo taane viidiyoo kiyya namni hojjetee isa karaa numaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Kan dhugaa jara. Viidiyoo akkas bareedu san ka hojjetee bakka saniin gahee anis anaa miti ka hojjete waan ta'an mutakka yeroo hambee waan ofii isaatii fudhatee waan nama hojjeteetiin kanaa godhe isaa nama dandeettii addaa qabu godheetiin nama fakkeenya baay'ee naaf taatullee dha ta'e karaa numaan immoo baay'ee galateeffachuu barbaada shaggaa kiyya. Hiriyaarraa galatan eegini si galeemti. Sirriidha sun. Hiriyaadhaan galatoomii gaafa jettuun jechaadha. Yookaan ammoo nama walitti dhiyaattu galatoomii gaafa jettuun namni sun hambaa. Dhugaadha sun. Nama fagoo galateeffatta mooraalii isaa eeguudhaaf. Ani gaa jechuun maaliif qeerroo Jarman keessa jirru cidha keenya yaamtee maal gochuu danda'a? Dhufeetuma nyaadhee galuun hin ta'u gaa. Si galeen ture bakka waaris nuti lammaffaa ammoo maal tolate tola beektaa? Biyya ormaatu nu godhe malee akka Jarmanitti dargaggoonni baay'een har'a sadarkaa maatii ijaarrachuu keessa kan jiranii waan biyya ormaa nu gooteef malee hedduun keenya irra bultii qabna sila. Si galee maal jechuudha barbaade? Maaliif kana maal argite? Yaa soo carraa hiriyyaan bultii ijaarratutti waan itti tolu. Gaafa cidha kennaa namaa fidaa beela nama. Kennaa irraa hin fanne kennaa bultii san jabeessitu namaa kennuu jaaladhaan. Gammadee jecha. Okay, asirratti gaaffii takka qaba. Asumatti isaa qabu. Namoonni baay'een wata kitaaba keetii san irratti jechaadha kennaa baay'ee si dhufaatiin hin ture. Kennaa baay'ee fudhatteetiin hin jirsii galee. Wata namni kennaa si kennu kana jechaadha fakkeenyaaf maaltu dhagaamasi. Kennaan ana biratti fakkeenyaaf yoo ta'an namni waan akka noonaaf yookaan sotaa waan jedhamu jechaadha. Na biratti waan guddaadha. Si galee namni waan tokko harkaan naa godhu kennaa atama fakkeenyaaf kennaa naaf ni deebtaadha. Viidiyoon suni anaaf kennaa guddaadha. Yoom kan dagannee waggaa haallee cananaa ilmi biyya baheetiin ilmi jajjabeessullee caadha kennaa. Sababa sanii mee kennaan anaa biratti waan guddaadha. Si biratti kennaan akkamitti ibsita kennaa tokko mee? Kennaani yeroo baay'ee namni waan gurguddaa walii godhuu kennaa jisaya. Kennaan garagaraan ibsamu gorsillee kennaa. Abboota keenyarraa barsiisota kutaa tokko lamarraa nu barsiisanii irra geenye. Si galeemti osoo jarri kennaa san kennaa beekumsa isaanii hin kennini hara nama hin ta'amu. Kennaa garagaraatu jira. Kennaani daandii jireenya keetii keessi wanta godhu. Akkaataa nama wajjin jiruuf jireenya itti oofattu. Namni tokko gaafa kennaa sii kenne nama sin jajjabeeffattati. Hamaa ittiin buutu biratti hin baala hindu. Si galeemti nama si godha guutuu namaa. Akka ati fira wajjin jiraattu akka ati hiriyyaa danuu godhattu si godha kiyya kennan jechaadha. So kennaan egaa waan kana jechuun bu'uura jiru jireenyaa keessatti osoo namni kennaa walii kenne jaalala baadhata. Abbaan kun biyya ormaa kana gaafa laallooti yeroo maraa giddu sanbata ka jiruutii miti ka du'e iyyuu kennaa kennaniif faranjii yoo argite abaaboo qabataniitti ni dhaqanii. Mana ono? Kun bakka jiru kana. Bakka du'etti. Yaa. Jireenya namaa miidha isa kennaa walii kennuu sii galee. Kan ifame nama ofirraa hiyyaa jechaadha. Waan kana goote hundaaf iyyuu jechaadha. Kennaa tokko si kennu barbaade. Anna kennaan kun yaada bicha san taane anaaf obsa irraa si dhufe. Jechaan wallaahi lazim ana biratti kennaa waan guddaadha. Shagaarii wanni ani har'a achi gaheetiin dhufee iyyuu jechaadha. Waan kanaaf. Sigale, portanti guddaan tokko jechaadha. Anna wanna namni nu godhin nu goote, wanna guddaan nu goote, nu biratti waan dagantamee jechaadha. Ana akkamitti akka si ibsu galata hiyyaa sigale yookaan sowwaa wayii si godheetiin si ibsa yaadisneedha. Wanna kana immoo jaalatteedheet ni yaada. Haaba namoota itti banuu dandeetta. Haaba namu. Anna waan ati narra jaalatteef kennaa ana si kennaa. Anna ana masbara jechaadha uffata aadaa tanaan jala sin galeeraa jechaadha.
Atallee banii jechaadha soolaa ta'e keessatti. Dubbiin jajjabdu. Anaan kana beeketi nin jira edetini yaada. Akkana birgiddi bichaayee dhufu malee jechaadha dirqama uffachuun qabdu. Wannan kana jechaan waan inni jaalatu waan beeku isin gaarii kana anattu godhatee nin ture guyyaa cidha kiyyaa jaalasa uffata akkana kana osoo hin taane uffata akkana godhatee nin ture. Ana baay'ee bareedaa uffata akkana kana isin barbaadan jedhee ture ani immoo pooyin san guyyaa saniin qabadde ana yoo sitti taadheetiin yaada yoo sitti taane immoo jijjiirra jijjiirra solee na deena Barbaachuudhaa fi uffata inni barbaadu of keessaa baasee deemsii kan karqii. jechuun waa biina goggodhanii jiru amma. Ani muuziqaa cimsaa godhattee jiru. Wal fakkaaneetiin ni jira baaliyyoo. Dhugaa dubbachuuf har'a waan addaa wayii na mudate beektaa? Uffanni kun baay'ee sarara bareedeera. Kan dhugaas hin jedha. Namni takka akka nolisiifame diizaanii kana. Sinitti himaa. Olli farshaggaa. Dhugaa dubbachuuf hiriyoonni kiyya baay'een hin beeku. Gaafa kitaaba kiyya eebbisnullee gaafa CD eebbisnullee sa'aat faatiin wajjin ture. Suufa barbaada Turkii deemuun waan takka beekaa. Muushinii kana keessa guyyaa guutuu naanna'amaa oolee suufni bitameellee insirraa saayiziin kee kun ulfaatu. Uffata aadaa baay'ee argisiisaa ture biyyarraa. Guyyaa tokko uffata aadaa uffadde hin beekan. Maaliif natti hin ta'u ture. Saayiziin kiyyatu xiqqoo fiizikaalii kee dheeraadha. Ana ka gaafii natti ta'e saayizii kee eessaa fudde? Size is the dangerous, you know. His mind is dangerous. Awwa saaddoo irraa fudhadhe wallahi. Saaddoo awwala yaada biraa qabnaa ture yaanaaf yaadu saaddoo jechaadha. Inni lakkaa bakka haayii qaraa saayiziin kee beekaa ana chiram saayiziin irratti immoo xiqqoo waan sarboo dirqama ta'e fanni kun diizaayinii isaa itti dabalee xiqqoo, you know, abstand. Garuu wal ilaalu kulli haali jechaadha baay'ee sodaadheetiin hin ture waan sitti diqqaafna fakkaatee inni jechaadha garuu sitti diqqaanne alhamdulillah rabbil alamin nyaata akka itti jedhee yaada kennaan kun immoo ana bicha sontaani anaaf obsirratti dhufee obseelleen asuma nagaatti naa himii kana akkana isin tirtaatlee waan obsin jechuudha jechaadha garuu isin wallahi bakka ofirraa kenna yaanne otoo waan hanu goonu dasnu raatiniin kun nu lamaanu ka goone sitti diqqaata malee sitti hin guddatu akka ati nu gooteef na akkasitti isin galee viidiyoo kan akka isin marti keessanuu kalaaltan ka godhe isa nu himit isin galee jechaadha. Ke olte sonya takka nyaatin guyyaa sin jecha nu wajjin nullee nyaanne innillee nyaan annawa siddiqaate dheetin yaada shagga akka tu gooteef baay'ee siddiqaata waan yaadamne beetaan akkan maaliif haadha manaa kee obsee gaachuun maatiidhaa kennaan hin barbaachisu ture haa ta'u garuu erga yaadannoodhaa fi namni waa wal bira kaa'ate galasooma ulfaadhaa waan yoomiyyuu baraa amma baraa jiraatudha moora moo waan ani takkaa uffadhe barbaadan uffadha akka namaa akka hiriyoota uffata aadaa uffachuu garuu waan naa ta'e argadhee hin beeku akkasitti yaaddamee wanni kun qoratamee hiriyoota koo jalaan qaqqabuun isaa waan addaati uffadha horaa bulaa. Galatooma ulfaadha. Kennaa sadaffaa immoo asumaa hojii manee isinii kenna. Asumaan hojii manee isinii kennan illee. Ayyee hojii mana. Egaa ani kaameraa waraabaa ture guyyaa sochira keessanii sana. Kan biroo hawaasni guutuun biyya Jarman keessaa buqqeeti kan aruuza keessan irratti argame. Sirboonni garaagaraa gaafa san ta'e. Kanaafuu yeroo gabaabduu gidduutti isinillee hawaasa guutuu badhaasuu qabdu. Maali? Oromoo tokko daawuldur gootanii. Waa guraan gootanii Oromoon tokko addunyaa kana dabalamuu qaba. Ifa na fakkaata. Ana garuu naan galle. Galle? Naan galle. Daawwattoota hangala. Ayyeeshi. Ana galle. Egaa wanna wal gaafannu marayyuu xumureetiin jirra. Karanuma warroota ati galateeffachuu barbaaddu akkasumas immoo namoota kitaaba kee kanarratti galateeffachuu barbaaddu wanta ati galateeffachuu barbaaddu yoo jiraatu wanta ati beessuu barbaaddu yoo jiraatu wanta ati dhuunfaan kee haasa'uu barbaaddu yoo jiraatu carraa tokko siif hin qabu. Egaa jechuun waan baay'eedha kanaafuu nu gama kitaabaatiin gama hojii aartii kanaan namoota hedduudha
jechuun namoonni sagantaa namoonni duubaan turanii nama hedduudha. Wanti beeksifachuu barbaadus jira. Namoonni galateeffachuu barbaadus jira. Wanti beeksifachuu barbaadu maali? Hojii baay'ee hojjechuu hin danda'ama. Dhugaa dubbachuu hojjenni illee. Amma akka dhuunfaa kiyyaatti ani kitaaba albama kitaaba fiilmiilee garaagaraas hojjetaa turre warra Jarmanootaa wajjin. Akkasuma bohaartii ta'a jennee yuutuubii garaagaraatti illee ka dhiyeessaa ture OMN bara ala ture sanarratti OMN irratti illee hirmaachaa ture. Amma erga kitaaba waata jedhu kana baasne hiriyoota qabna biyyaa fi biyya keessaa fi Yuroopi taanee jechaadha. Wal gargaara namni kitaaba gulaaluu irratti sirnoota qubeellee qubeessuu irratti ijoollee dhuguma dubbachuudhaaf humna naa ta'anii na duuba turantu jira. Akka waloo Ammaartama Abbaa Garoo Yuunivarsiitii Finfinnee irraa muummee gaazexeessummaa kan baratu amma eebbifameera. Akkasuma waloo Hussein Dabalaa fa'aa ture. Waan jechuu barbaadutu jira si garee kan jara kana lamaan maqaa yaama. Kan biroo namoota hedduudha. Warri gulaalan, warri piroomooshinii hojjetan, sagantaa guyyaa sana ammoo kan eebbisaa kun goolame hattaa gurgurtaa kitaaba kanarratti nafaana turanii asummaan namatti gahee hojjette qabdi. Ijoollee lamaan kana kan kaasuu barbaadeetti erga kitaaba waata jedhu kana eebbisnee raawwanne kitaabota lama qopheessine. Kitaabni tokko beeksisni isaa guyyaa har'aa kana kan toora Facebook irratti yeroo gabaabduu gidduutti gabaarraa argattu jedhamu kitaaba Ammaartama Abbaa Garooti. Kuusaa asoosamaati. Mana maxxansaa galeeraa yeroo gabaabduu gidduutti wanta hin jedha. Wal gargaarreeti. Gaafa jarri anaaf dagalee naa ta'anii anis immoo isaanii dagalee ta'eeti. Waloo Hussein Dabalaasii yeroo gabaabduu gidduutti kitaaba already raawwatee jira. Tokkoffaas maal quba haa qabaattan. Wanni guddoon hamilee barreessitoota keenyaa artistoota keenyaa jajjabeessu mooraalii hamilee ta'uu fi waan biraa gochuuf illee dadhabde bareeti deeggaruun qofti jajjabeessuun qofti tumsa miti. Qeequlleen tumsa bara. Maal abboo kitaaba akkanaa barreessita bakka kanaas maal jechuudha osoo akkana goote qeeqa miti garuu sii tumsa qexxaanutti fooyyeffatta. Waan ofii cicetina ijoollee lamaan kanneen keessattuu ijoolleen biyya jirtanii kitaabonni kun illee namni haala biyya keessa taa'ee waa barreessu baay'ee ulfaata. Barattoota ijoolleen kun kitaabni kun Yurooppis bahee biyyoota Arabaas faca'uu danda'a. Haala kamiinuu jajjabeessa. Dhuguma immoo waan namatti toludha. Nama kitaaba sana gulaaleera lamaan isaaniitu akka gulaalaa tokkotti kitaabni waa dabarsuudha. Sigalee gama biraatiin as warra Jarman keessa jiruu fi artistoota jechuun yeroo baay'ee kabaja waliin beeknu. Waan si bira jiru dhiisnee waan fagoo dhaaf harka rukuna dibbeedhaan nasii galee. Ijoolleen kallattii artii irratti gatii haasofneef. Ijoolleen biyya kana seenanii otoo garatti hin nyaatiin otoo irratti hin jedhanii hawaasa kana bashannansiisuudha. Hawaasa kana walitti akka aadaan hin banne gochaa ture hedduudha. Gamtaa olaanaa bulloos yeroo gabaabduu gidduutti albamaan gad dhufaa jira. Gahee isinirraa eeggamu godhaa. Hawaasichaan hawaasa Jarmanii jechuudha. Akka jajjabaatan artistoonni keenya sagantaa isaan gaafa qopheessan irratti hirmaachuun maaliif dargaggeessi ala bulaan qofti fakkeenyaaf dhiifama jecha kana fayyadamu jechaadha. Maaf namoonni gurguddoon hin dhufne sagantaa artistoonni keenya qopheessan maaf hayyoonni hin dhufne maaf dubartiin hin dhufne sirba qofaa miti bara kana jechuu barbaade. Kan achirraa darbu waan ijoollee daa'ima biyya kanatti dhalatan barsiisuudha. Amma yeroo gabaabduu gidduutti proposaalii tokko qopheessinee jira. Kunillee promoshiniidha. Proposaaliin kun akka waldaatti kan ijaarame biyya keessaa fi barreessitoota jecha biyya keessaa fi biyya alaa ta'ame hamma guutuu Yuroopaatti deeggarsi hawaasaa kan jiraatu taate galgala ogbarruu garaagaraa qopheessuun wanta silaa qaama biraa irratti bishaan irratti taphannu san maaf Oromoon hin qaban yeroo duraatii fi galgala ogbarruu jedhameetiin Ameerikaa kana keessaa kan mul'ate ulee booree lataa qinayaa gaachaa hedduun ammoo dhibbi jira. Kan ijoollee asitti dhalatan kana aadaa akkamii qabna duudhaa akkamii qabna artiin keenya akkami afoolli akkam ture jedhanii warri barsiisan hedduudha. Garuu kan hundumtuu ta'uudhaa fi jajjabeessaa fuula gaariitti mul'isaa waan ofii hin ciicetinaa haa ta'u guyyaa wayii yookaan waan nama fayyadutu ta'a.
hayyoo kenna ka cicannu taate keessa yoo ka cicattan taate kan ormaan faarsinaa salaam alaikum. Fiigaa dubbiin ibsu barbaade. Kan ormaan faarsinaa yoo kan kenna oromoon ka ofii tuffatu taate kan ormaa jalan fiigin. Kanaaf dubbanna salaam alaikum. Naa isa kana gama biraatiin waa'ee galgala obborruu akka guutuu Yuurooppaatti deemu kana promoot godheera. Inni hubatu yaada daawwattoonni kenna. Akka dhuunfaatti shaggaa baadiyyaa maaliif bada? Yookaan ammoo tarii jechuun maaf waa hojjetee yookaan ammoo waan hojjetu kana maaf gama sagaleetti yookaan gama mul'atutti maan geeddare. Mul'achuu hin deefne an. Siigalee miti. Wanta silaa tokko okay, dhaggeeffataalleen hin jiru. Dubbisaalleen hin jiru. Dadhabbinaa qooduu bakka kanatti. Dubbisaalleen hin jiru. Okay, kitaaballee dhiyeessine dubbisaan hin jiru. Okay, garuu dhaggeeffataan jiraachuu danda'a. Geessi jira uummanni keenya Feesbuukaa fi Yuutuubii garaagaraa irra jiran Yuutuubii irratti illee waa kaa'uuf hin dhiifne sagaleessine bifa diraamaatiin illee lafa. Bakka kanatti dubbachuu barbaadeetiin hin jira. Kitaaba kanaa fi akkasumas CD kan namni argachuu barbaadan biyyoota arabaa bakka takka kan geenye jedha. YouTube mataa ofii qaba Saannat Studio kan jedhu jedha linkii bakka komiitii isinii kaaya akka description jira isinii jenna nama description kana iyyuu beekan jira waan ta'eef bakka comment isin argitan comment jira linkiin awwal irra jiru Saannat Studio kubantuki Saannat Studio argatanii jechuudha Saannat Studio da linkii jira achirra seentanii jechuudha jajjabeessaanii isin jechuu barbaadeetanii kitaaba kana guutuu isaa achirra gadhiistee kana fakkaata. Ne kitaaba sun taane CD namoonni hedduun keessattuu ijoolleen biyya arabaa jiranii biyya keessaallee na gaafataa turanii maaliif toora intarneetii argannu dhiisne haalaan keessa turatti naamni jooyine to dhugama dubbachuu fi yuutuub irra daawunlood godhu upload gochuu iyyuu sorry haalli an keessa ture dansa turre garuu CD nama yuutuub irra jira jechuudha. Yuutuub irratti albama guutuu kaa'e yaadne nu daawwatu fumaa giyyaa. Kan dhugaa isin jedhaa laalee isin jechaadha baay'ee nama maal isin jedhu bakka kan dhugaa isin jedhaa baay'ee nama saafachiisaa waan akkanaaf jechaadha so naambi so akkuma inni jedhe jechaadha kan baasan maaliif wanni taatanii ofii keessan maaliif isinitti wanni isinitti ulfaata kan baatu laalaatiin jirrami sababa sanii deemneetiin jechaadha Saannat Studio wanna ati YouTube irratti wanna biraa wanni qabachuu barbaadu jira jechaan maaliin dhuftan qara YouTube irratti jechaadha fiilmii garaagaraa hojjetaatiin turte wantoota garaagaraa kitaaba kana malee jechaadha fiilmoota garaagaraa hojjetaa turtanii karaan kunniin immoo ka deemu karaa YouTubeetiin isin galee YouTube irratti amma bifa haaraan hin dhufatteetiin yaadamu akka ayyeen amma namni baay'een yani YouTubein qaban nan beeku. Garuu dhuguma YouTubein qaba YouTubein keessanuu olliidha dulla bara 2012 maal keessa register kan ta'e Saannat Studiyoon duraan tiimii turre YouTube kan kooti wanta silaa hojjedhu fi hiriyoota koo biyyarraa hojjetanii achirratti gadhiifna yeroo duraa tokko daawwattoota guddaa qaba ture dokumentaarii garaagaraa hojjetaa turre amma immoo waayidonni maal bakka uummata keenya tuqee yookaan ana rakkina qabaachuu danda'a hin beekne. Ani lagi dulaan di situ juga harus juga film film marana mereka untuk tu mire. Amma kau defenoti. Ujili amma bodo jet kamu wano jet muka luar bercurah. Anak tu ini jerawan baik defende kapa. Anak over unity. Timi dan beresun ni biar kes jera. Orang luiston ni. Kes tu amma galgal ok baru Europe gutunan okuni. Waltajjii ma qofa irratti nama waltajjii sana dhiyaateef qofaa miti kan dhiyaatu dhangaan achirraa qophaa'ee achirratti yoonneedha. Hin waraabama miidiyaa miti miidiyaa keenya siigalee. Kanaaf ammoo Saannat Studio filanneerra siigalee. Isa kanarratti tokkoffaa galgalli ogbarruu sun galgalli walaloo sunniin sagantaaleen qopheessinu waraabameeti piroodaakshiniin hundumtuu guutameera hin beektaa meeshaalee garaagaraa. Gama biraatiin akka shaggaa baadiyyaatti immoo waata maxxansee hunduma keessaniin gahuu hin dandeenyemi. CD YouTube irratti ni kaa'ee namni kanaan dura na gaafataa turtanii dhaqaa Saannat Studio playlistiidhaan isinii kaa'eera. Tiraakii tokko amma 11 achirraa dhaggeeffachuu dandeessan. Kitaaba illee yeroo gabaabduu kitaaba duwwaayyuu miti. Torbaanitti waa wayii keessaan illee afur baafachuu barbaada. Waan qindeeffadhe qaba ana qofaa miti tiimii taanee. So Saannat Studio subscribe godhaa. Irratti nu hordofaa. Waan hojjennu laaltanii qofan dhiisina yaada nu gumaacha. Koomati waan achi jala taa'ee dongora namaatii fi yaada. Akan nama ofisni galeera. Yaada deeggarsaa qofa miti. Qeeqa yoo qabaattanii nu qeeqa next irratti waa sirreeffannaani. Yoo ammoo wanni dura hin sun waan gaarii hin ta'in nutti maal kilikii maal dadhabsiistan jamaa. Garuu waan tokko jechaadha amma inni hojjetatee tiniin jira jettee tiniin jirta. Guyyaa inni YouTubeii
seeraan hordoftoota torbaanitti gizee lama gizee sadii jechaadha yoo inni gizee tokko ingoota hidhatanii abdii guddaa qaba. Maaliif ammoo waan akkasii seenaa irratti himtatanii jirtaati karaa keessaatiin jechaadha. Ani immoo guyyaa inni boru yuutuubii gadi hin dhiisee jedhamu san irraa jechaadha. Ofii kiyyaa piroomeetii hojjedha. Ammallee deemtanii immoo jechaadha sabskiraayib akka gootan inni torbaan tana booda seeraan irra hojjettee deetanii yaadessa yuutuubiin kitara akkanatti. Yaa san mala walaloo qofaa nama shaggaa baadiyyaa walaleessaa waluma qofa dhiyeessa fa'aa yaaduu danda'a. Qof dubbilee garaagaraatu jira. Diraamaa bifa raadiyootiin dhiyaatu seenaa Oromoo irratti namni waan baay'ee namni beeku hin jiru. Waan hayyoon gootonni keenya dabarsan kana bifa diraamaatiin waan irratti qophoofnee lafa keenyadha. Istiidiyoo maateraala hundumaa qabna waan ta'eef waan tokko qindeessuuf immoo ifaajee baay'ee ifaajama. Ifaajee sana nuti daawwattoonni haaraa dhuftee gaafa bakka hiikeette yoo namni ilaalin ati illee lama dhabda si galee. Lafa dhooftaa. Yaa hojiin akkanaa kun ammoo dhugaa dubbachuudhaaf har'a yuutuubii sabskiraayib godhaa akka yuutuubii irratti dalagna maal jedhame waan sabskiraayibii kadhatamoo miti. Hojii miidiyaatiin malu ture. Hojii akkana gaafa hojjetu duraan bara wayimeen ala ture sani waan hojjennu kamuu saaddoon fa'aan beeka. Waan hojjennu kamuu wayimeen nu dabarsaa ture. Maaliif waan artiidha. Artiin qabsoo Oromoo keessaa qaama ture. Har'a ammoo miidiyaa mallee hin qabna jechaan hibboo deebii dhabe salaam aleekum irra laalina. Miidiyaa akkasitti diiteelii wantoota Oromoo barbaachisan garagaratti qoodee irratti hojjetu hin qabnu. Hin beekon dhiifama naa godha. Hojii MC'n tokko Oromiyaa Global Media Corporation kan jedhu miidiyaa haarawaa inni qofti artiis siyaasas jiruuf jireenyas baqattootas daa'immanis waan garagaraatti waan dhufe wayiiti isa kan. Garuu miidiyaaleen kan biraa Oromoo parsantii 70 argamu siyaasaatti hirkata artiidhaaf. Iddoo waan qabanatti fakkaatu dur OBS fa'aa ture. Haala amma irra jirru kanatti siyaasni nu barbaachisa. Komii fi miti fiigalee waan siyaasaatti rakkin Oromoo qabu miidiyaa waa'ee hawaasa hojjetu akkas. Kanaaf yuutuubii irratti ofii keenya artiidhaa waan warra siyaasaatii miti fiigalee siyaasa waan warra fiigalee waa haqa dubbatudha bakka akkasii waa bakka. Dubbiin tajaajilatu bareedaa. Waa argite. Dubbiin tajaajilatu bareedaa. Kanaaf yuutuubiidhaan isin galataa jirra jamaa. Nordofa. Oke shaggamee ana bicha sontaan si gareera daawwattoonni keenya illee seegaatiin hin jiranii. Maaloo kana jettu innis walaloota hanqi keessame mee gizee takka walaloo wahiinu jechuudha ni ta'a. Eeyyeen. Achuun walaloon baay'eedha. Walaloon marti bakkuma hundatti hin jedhamu. Haala amma irratti haasaa jirru kana Oromoo waan ofii jajjabeeffachuu qabaa. Mi'aayee bushaayee waan ofii cicachuu hin qabu. Kan jedhu irratti kitaaba hawaasaa tokko keessa walaloo tokko jabaa jedhata. Takka nu dheenye. Dursa gatii laadhu. Afaan hojii biyyaa inni waliigalaa. Afaan kee akka ta'uuf afaan federaalaa. Ni hawwita taanaan onnee keerraa kaatee waan sirraa eeggamu ga'ee maalii baate? Addunyaa gubbatti aadaa kee mul'isuuf waan sirraa eeggamu tumsitee guddisuuf baatee jirtaa qooda kee raawwattee ga'ee kee hojiin qindaa'eeraa iyyi sagalee kee wanti dursuu qabu dursaa argatu dursanii akeeknaan haalaan tarkaanfatu wanta kan kee jala si'aayi owwaadhu waan durfamuu qabuuf dursa gatii laadhu galatooma. Ani barjachuun hin keekun gizee takka takka beekta. Yoona paawar beekaba. Tasuma godhu si galee paantiin ima dhayaa jechaadha. Wallahi baay'ee jechaan nama tuttuqa waan hin beeku jechaadha. So taa'anii ta'in jedhee geeffatanii waan baay'ee nama tokko jedheetiin ni yaada. Okay shaggaa kiyya mudannoo si mudatanii qabda. Mudannoo jechuun kallattii kam irratti jiruuf jireenya moo jaalala moo jiruuf jireenya hankee keessaa ta'uu danda'a jaalala hankee jaalala ta'uu danda'a biyya kana dhufteetiin biyya kana keessa ta'uu danda'a wanti biyya hin baafne si galee wanta baay'eedha. Wanna baay'ee nama mudata biyya kana keessatti jechaadha. Mee mudannoo tokko bareedaa wayii yookaan kan nama gaddisiisu yookaan immoo kan nama gammachiisu. Rakkiboo gaddiin jiru. Ka gammachuuti. Rabbi nu gaddisiisin. Yaa jechuun egaa mudannoon jireenyummaan kun mudama beektaa. Mudannoo nama si muda guyyaarraa mudannoo garaagaraatu nama wanneedha. Amma kanatti haasaa jirru obboluu waa'ee kitaaba kana wal qabateeti. Yeroo wahii hiriyoonni kiyya kun dhufaniiti mana kiyya kana mahabbatu jedhan beektaa miire. Jamaan kun yookaan yeroo wiikendii kana wal gahama. Amma yeroo san kitaaba kana qindeessaa ture. Maaliif kuusa walaloo waan ta'eef kuusa keessaa kompiitara irratti
wanti wordiritti jijjiiraa jira. Laalaan wanta jedha laalaan lafarraa barreessaa. Hiriyoonni kiyya mochina cinaa taa'anii haasa'u. Osoma haasa'anii gidduudhaan manzumaa nashidaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa gidduudhaan banan. Ada attention godhee jira haasaa isaaniitiif manzumaan achii banan. Barreessee gaafa kaanii gulaatotatti gaafa ergu. Isaan dhufe quraanni as keessa. Bismillah. Maal jira? Mata sedih bisa nana. Mana shakkee jira. Mata jaa. Wanta maraayaan achi mana shakkee. Waan rabbi waan akkana ta'edha. Kitaabni kii gaafa sanatti deemu. Nzilaa yoo marra geenyautu akka namaa akka isaanii jenneeni mannetti goma. Waan loo jedhu keessa jira. Dubbii deroo dabree fitaane akkama. Ijaan ilaalutti garaan namaa nama. Amma bakka sammuudha walalichi kuusaa sana waan beekuufi muudannoo na muudatti. Ajaa'ibaati malee maacha keessatti baasan iyyuu. Akkuma keessatti maalatti dhiisin. Akkam isila kitaabichi amantarratti kan xiyyeeffate maal jenna rakkina teeknikaan mudate nuufoon chaannee haala kan mudannoo waa'ee aartii kanaa wal qabate. Tunta ajaa'ibaati. Maal isin jedhe beela waan akkana muteeshiin waan akkana dhofratti beekaa. Waan akkana warfara beekuu boota achi yoon hanu goote kan dandi bannane. So kan kana gabaa'eetu jira amma yeroo illee deeme fakkaata. Yoo cufini carraa tokko naa laatuuti. Yaa shi carraa tokko si laadha wanna jettu yoo baattu. Yeroo tokkoffaa miidiyaa irratti keessumaa ta'ee dhiyaadeen beeku kallattiidhaan akkasitti qaamaan jechaadha. Miidiyaas ta'e yuutuubiis ta'e waa ta'e yeroo jalqabaatii fi kanayyuu ulfinatu siin malaa si'is maatii keessa daawwattoota ridiimaan kush hundumayyuu galatoomaan jechuu barbaada. Inni lammaffaan immoo haadha manaa kee wajjin taatanii kennaa baraa amma baraa jiraatu waan yaadannoo guddaa namaa ta'u wayii akkaataan hiriyoota kudha wanti isaa hundumtuu waan garaa nama raasuudha ulfina qabdu ulfaadhaa. Anis kennaan isin ilaachuu barbaada. Kennaani kuni waa'ee kitaaba irraa haasofne waa'ee biraa haasofne waa'ee aartii irratti barsoontaa waa'ee kanaa haasofne waanuma qaban yaadannoof nama laatu waanuma timanaa qabdullee kitaaba kana tokkoffaa ilma keessan bara kamuu haa dhalatu kitaabichi dhalootaaf kan barraa'e waan ta'eef ilma keessaniif dubartiis ta'uu danda'a dhiiras ta'uu danda'a bara dhalate akka kennaatti akkanaaf kennitanidha. Galatoomi sin jedha waan biraa jechuun danda'u. Maaliif asirratti firma isaa tura jira. Ana kun anaaf waan guddaadha. Kitaaba kana caala firmaan isaa kun anaaf waan guddaadha. Akkam jedheetiin akka sigalatti fannolee beeku. Bicha galatoom. Homaa waan isin jedhu akka hin jiru. So waan waayee si godhe disney si gala shagga. Garuu anaaf waan guddaadha. Wallahi akkam duwwaa sin jedha baay'ee tokko dha. Naam. Jechuun maaliif ani reefullee dubbii keessatti jedheen ture. Dirqama ta'a ana badhaastemi Oromoota gaafa cidha keessanii kan hirmaate badhaasa ilma dhalcha galatooma. Uni ilma kennaaf hin ta'a inshallah ayyo lakkuu waan arga dhufu ka beetan I don't know. Rabbi shi ekratat ni jira. Na brada balure. Toora waan ko sawo joratti gonin ta baay'ee tokko na galatoom sin jechaatiin jechaadha. Waan biraa yoo waan jettu hin jiraatin haa xumuru sin jira. Annas maaliif waan jettan taate jedhaa isin hundi keessanuu isa bicha san taane galatooma maaliif waan jettan taate jedhaa sagantaa kenna kana hanga dhumaan faana turtanii soonifatan wajji ilaaluu keessaniif baay'ee tokko galatooma isin jecha saanat studio moo deema subscribe tin nu godhaa isin jecha haga sagantaa biraatiin akkasuma ridiimaan kan kuusillee nu jajjabeessa yeroo baay'ee namni beeta haala wannutti ilaalu gurbaa kana amma kuma baankiin ne akka goone akka goone kuma dabura qabaachuu wayya sini gala miti osoo ka ormaa ta'e garuu jajjabeeffamuu ture. Kana abdiin muruu fi galee tokko farra ana jira garuu abdiin muruu waan tokkoon eegaluuni yoo waan tokkoon fixin ni eegalu walumayyuu waan ta'eef jechaadha. Laali kulli haalatti iyyuu jechaadha baay'ee galatooma ulfaadha isin jecha haga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagarnuu tura galatooma ciao. Yo le